Yeroon warqii miti. Yeroon siif maalidha? Maaliif qixxeessita? Warqi moo maalinni? Mee maaliin madaalta? Akka waan diina ta'ee yeroon nuuf kenname ganama manaa bahee jarjaree sardamee kophaa kootii miti hiriyyootas waamee guyyaa har'aa kana eessatti haa gubnu gaafii jedhu kaasee guyyaa har'aa kana eessatti haa ajjeefnu jedhee mariisisee iddoo jedhametti yeroodhaan argamee hundumaa firrisee gammachuu yerootiin xinnoo of bohaarsee iddoo hin taanetti yeroo koo balleessee manatti deebi'a guyyaa halkaneessee isa deemuu malee tasa hin dhaabbanne isa darbuu malee du'een awwaalamne ni ajjeefna jennee walitti gurmoofnee akka hin taanee fi iddoo hin taanetti yeroo kenna gubnee bu'aa tokko malee yeroo dabarsinee deebineetiin galla hunda xuruurannee. Yeroon hunda kennaaf kennamu tokkuma loogii tokko malee walqixa hiramaa inni hin dammaqin duubatti afaan namaa osoo hin hubatin bu'aa tokko malee yeroon isaa dhuma guyyaa tokko miti osoo jiraateeyyuu waggaa 70 faayidaa tokko malee jiraateetiin du'ee dachiirraa dhabama akkuma awwaalameen yoosuu dagatama. Inni qalbii qabu fakkeenyi qaroomaa gatii yeroo beekee seeraan fayyadama guyyuu uffooyyessa guyyuu jijjiirama yeroo dheeraa miti osoo jiraateeyyuu waggaa tokkoof lama yeroo xinnoo keessatti bu'aa danuu buusee addunyaaf arjooma gaafa jiruu miti gaafa du'ee bades yoomuu barabaraan seenaan yaadatama. Gatii yeroon baaftu osoo hin hubatin akka namni gariin amma jedhu yeroon warqii miti. Madaala maalitii yeroodhaaf warqiin walqixa jedhama. Qabeenyi jiraannaan warqiin hamma feetee qarshiin ni bitama. Madaala feeteenuu warqiin hamma fedhee yerootti hin qixxaatu bar yeroon lubbuudha qarshiin hin bitamtu eyyen ruhiiteeti takkittii darbinaan lamuu hin deebitu. Adaduma guyyaan aduun baatee dhiituun yeroon waliigalaa tolaan siif kennamtu sitti fakkaatullee waan siif dabalamtu hubachuun dirqama akka yeroo hunda sirraa hir'ifamtu. Jiruu kee keessatti yeroon qisaasoftu tan osoo itti hin fayyadamin si jalaa dabartu akka yeroo tapha kubbaa miilaa yoomuu siif hin taatu akkuma tasaallee walitti ida'amtee siif hin dabalamtu. Inni biroo immoo kan ani barbaadu akkanaaf hubattu yeroo ammaa kana taatus fayyaa guutuu jabinas qabaattee hanga feetes cimtu har'a jiraachuunsaa boruuf wabiin taatu. Yeroo ifni jiru yoo itti hin fayyadamin gaafa aduun tantee sirritti siif iftu yeroo qaamni kan kee hundumti isaatu ciminas dabalatee qabu fayyaa guutuu yeroo waan barbaaddu hunda milkeessuudhaaf hedduu siif salphatu carraaquun dirqama akka abjuun kan kee hunduu siif milkaa'ee iddoo yaadde geettu. Ta'uu baannaan garuu haalli hundi isaatu jijjiiramuun hin oolu yeroon ammaatuni akkanatti hin haftu gaafni tokko ni dhufa guyyaa yeroon siif laatame si jalaa dhumatu gaafa hundi si harkaa wal dhahee waan gootu wallaaltu. Gaafa guyyaa adiidhaan aduun tantee seentee sitti dukkanooftu gaafa gaabbiidhaan maraattee quba kan kee nyaattu imimmaan fixattee dhiiga diimaas boottu guyyaa tokko miti sakandiin takkattiin siif hin dabalamtu. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Maatii TikTok kennaa ta'uu fi YouTube kennaa subscribe gochuu hin irraanfatina.